Waraanni waliin Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiru cabiinsa diinagdee qofa osoo hin taane cabiinsa seektaroota fayyaa fi barnoota olaanaa hordofsiisee jiraachuu isaatu dubbatama. Naannoon guddichi utubaa diinagdee Itoophiyaa ta'e Oromiyaa keessatti waraanni waggoota jahaaf adeemsifamaa jiru miidhama namoomaa fi waraana dhaqqabsiisuun cinatti humna oomishaa fi oomishtummaa uguuruun akka qaala'insi jireenyaa dabalu taasisee jira jedhu ogeeyyiin diinagdee. Miidhaa waraanni Oromiyaa dhaqqabsiise maali? Godinaaleen Oromiyaa waraanni itti adeemsifamaa jiru miidhaa akkamii keessummeessan siraa sabaaf xiinxala maddeen garaagaraa irraa argate akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Waraansa waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti Oromiyaa godinaalee akka Wallagga Lixaam, Wallagga Bahaam, Horroo Guduruu, Wallaggaam, Qellem Wallaggaam, Shawaa Bahaam, Shawaa Lixaam, Shawaa Kaabaam, Shawaa Kibba Lixaam, Bunnoo Baddalleem, Jimmam, Booranam, Gujeem, Gujii Lixaam, Arsii Lixaam, Arsiin Baalee Bahaa fi Baalee keessatti adeemsifamaa jiruun yakkoonni gurguddaan raawwatameetii jira. Qabata waraana bilisummaa Oromoo soortum, deeggartum, daandii itti agarsiiftum, ilma yookaan fira keettuu miseensa waraana bilisummaa Oromooti jedhuun ajjeechaan reebichim hidhaan saamichim gudeeddiin manneen ummataa gubuu fi yakkoonni biroo waggoota jahan darbaniif ummata nagaa irratti raawwatamaa ture. Gama biraatiin haleellaa humni finxaalessi faannoo Amaaraa godinaalee akka Horroo Guduruu, Wallaggaam, Wallagga Bahaam, Shawaa Kaabaam, Shawaa Bahaa fi Shawaa Lixaa keessatti raawwatuun dhibbootaan kanneen lakkaaman ajjeefamanii kuma dhibbootaan kanneen lakkaaman buqqa'uun magaalota akka Shaambuu fi Naqamtee buufatanii harka namaa eeggataa jiru. Haleellaa gartuu kanaatiin midhaan saamamee jira. Oorruu keessa kan jiru barbadeeffamee jira. Gumbiin qotee bulaa Oromoo onee jira. Manneen ummataa saamamanii gubamanii jiru. Aanota akka Abbee Dongoroo fi Kiiraamuu keessatti oorruu qotee bultoota Oromoo faannoon fudhatee jira. Kun ammoo cabiinsa diinagdee guddaa uummatarraan gahe. Jiraataan godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abbee Dongoroo dhimma kanarratti yaada OMN'if kenneen uummanni Wallaggaa waraana kallattii hundaan itti banamen jidduutti waggoota jaaf dhumaatii daangaa hin qabnee fi miidiyaa jalaa dhokatee keessummeessaa jira jedhe. Uummanni nagayaa hidhannoo hin qabne loltoota mootummaa, loltoota maqaa waraana bilisummaa Oromoo himatanii fi humna finxaalessa faannootiin gidiraa dararaa fi roorroon ijaa fi gurraa addunyaa jalaa dhokatee irratti raawwatame jedhe. Waraanni gosa sadii uummata kana irratti banamuun miidhaa diinagdee cabiinsa seektara fayyaa fi barnoota akkasumas manca'uu bu'uuraalee misoomaa hordofsiisee jira. Uummanni godinaalee kanneenii sababa waraanaatiin hojii oomisha midhaanii fi kanneen biroo irratti bobba'uu hin dandeenye kan jedhu jiraataan OMN'f yaada isaa kenne kun qotee bulaan oorruu isaa qotuuf gara baadiyyaa bahee yeroo deebi'u waraana bilisummaa Oromoo biraa dhufte jedhamee loltoota mootummaatiin ajjeefamaa jedha. Gareen faannoo ammoo oorruu isaa keessatti yoo argan ajjeessanii yookaan ukkaamsanii mallaqa miiliyoonaan lakkaamu kafalchiisu jechuun hima. Gareen maqaa waraana bilisummaa Oromootiin socho'u garuu kan waraanichi qaama kootii miti jedhuun gocha wal fakkaataa uummata irratti raawwataa jiraachuu himuun danqaalee kana keessatti uummanni godinaalee Wallaggaa oomisheen fedhii midhaan nyaataa isaa guuttachuu miti mirga jiraachuu yoo dhabeem dhumaa jira jedha. Gandoota baadiyyaa godinaalee kanneenii keessatti bara 2019 as tajaajilli fayyaa barnootaa fi bu'uuraalee hawaasummaa kamuu hojiirra hin jiru jechuun himeetii jira. Sababa kellaa fayyaa buufataaleen fayyaa fi ambulaansiin akkasumas hospitaalonni barbadaa'anii fi dhukkuboonni daddarboon akka busaam godinaalee kanneen keessatti ka'uun miidhaa guddaa dhaqqabsiisaniitii jiru. Manneen barnootaa buufata loltoota mootummaa ta'uu fi humna finxaalessa faannootiin aanota Horroo Guduruu Wallaggaa fi Wallagga Bahaa hedduu keessatti barbadaa'uun barattoonni hedduun barnoota akka dhaabaniif sababa ta'eetii jira. Haaluma wal fakkaatuun godinaalee giddu galeessa Oromiyaa keessatti haalli wal fakkaataan raawwatamuun uummanni miidhaa olaanaa keessummeessaatii jira. Kutaalee Oromiyaa waraanni keessatti adeemsifamaa jirutti hojiin qonnaa fi oomishaalee garaagaraa akka addaan citee waggoonni jaha darbanii jiru kan jiran maddeen kun ammoo hawaasa rakkoo midhaan nyaataatiif isaan saaxiluun cinatti biyyattiin hanqina dhiyeessii midhaan nyaataa akka qabaatu taasisee jira jedhu. Oomishni oomishamuu dhabuun qaala'insa jireenyaa biyyattii keessatti hammeesseetii jira. Sababa waraanaatiin qotee bulaan hojii oomishaa fi oomishtummaa irratti bobba'uu dhabuun qaala'insa midhaan nyaataa, kuduraalee, muduraalee akkasumas ammoo meeshaalee jireenya namaatiif barbaachisan hunda qaalesseetii jira. Maddeen bakkoota garaagaraatii yaada OMN'f kennan akka jedhanitti mootummaan rakkoo diinagdee fi seektaraalee garaagaraa mudate kana furuuf waraana naannicha keessa akkasumas guutuu biyyattii keessatti adeemsifamaa jiru mariin furuu qaba jechuun gaafataniitii jiru.